Onnee guutuudhaan hin jaalatina 50-50 kannaaf 50 kannaaf 50 fudhadha. Yeroo inni akkasii deemuu isaa argitu maaltu si dhagameeti? Narraan barateetuma waliif galan. Sirraan barateetuma jana jedhuu jalqabe. Maatiin hojii wal beekan nafqa. Maatiin illee timtee maatii beesif teemi? Yaa beesi. Inni waan fedhe godhus irra dabraaf. Isin cheating godhinaadha? Of course. Maaliif dubartiirraa waan fakkaataadha? Namni wal jaalataa ture, wal janajjanaa ture, macarashra hamartiidhaaf dhufee qubeellaa waliif kaa'uuf gaafa dhufu immoo jaarsa keessan amana jaarsa keessan sin amanu. Yeroo hanganatti jaalalliidhaan hojjetu irra. Yeroo hanganatti immoo wal fuuna. Ji'eeti namni karoorfata. Waan san karoorfatanii hin qabdan ture. Yoo naan erkin akkamittiin beekaa akka jaalallee fayyate. Akkamittiin beekaa. Yoo yaa akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo. Arraan tana Firaamidaan yeroo qophii jaalalaa bareedaa tokko qabatee isiniif dhufee jira. Qophiin jaalalaa kunis nama jaalalaan miidhamee yeroo hedduu jaalala seenaa dheeraa qabu. Seenaa jaalalaa kana keessatti immoo jaalala keessatti wanti hedduun gufuun hedduun isa mudate. Akkasumatti immoo jaalala tana sababa gufuusanii an jaalalumatti hin deebi'u hin barbaadu. Waanuma jaalala ta'ee hin barbaadu kana booda kophaa kiyyaan jiraadha. Nama ji'ee jireenya jaalala hamma dura dabarsee irraa akka sheenee hudhaa fi gara fuulduratti immoo kophaa kiyyaan jiraadha. Jireenyaan gaaffii kophaan dabarsuu barbaadan nama ji'u qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Namni kun ammoo tarii waarraa baranna, tarii irraa waa dhageenya. Walumaan kan daawwannu ta'a kallattumaan gara isiitiin isin dabarsa. Filsan diyaaspooraa wajjin jirra. Filsan diyaaspooraa. Labbeeka. Labbeeka. Labbeeka afaan maaliiti? Afaan Arabaati. Okay, nice. Afaan Arabaati labbeeka. Diyaaspooraa tan dhugaadhaa sedaanati diyaaspooraadha. Diyaaspooraadhaa miti garuu gocha kiyyaa diyaaspooraa na gosti. Aksis diyaaspooraa. Yaa? Gocha diyaasporaatiin heddummaadha waan jecha. Gochi diyaaspooraa kun maal isa? Jechi anamma yaadaanis xiqqishoo akkan jiru san adda beetiin hin jira. Adda ta'eetiin hin jira. Ammas uffata kiyyarraa kaakee. Waxaa itti xiqqoo? Waxaan jeesaniif jecha diyaasporaan an jira. Yeroo hedduu zannaaci siin jenni maali? Zannaxaati? Of course. Ndee namni. Of course. Why? Kana laali. Ilmi namaa investif irra godhu qaba. Ati immoo waan dalate investif irra godhu? Waa hundaan. Maaliif ilmoon jalaayitu qabu waan ta'eef jecha kan hin jiru lubbuu takkittiin ana. Ayyee. Irratti immoo investi godhuun dirqama. Maallaqa yeroo argattee ati bakka karuma kan keessatti investi goota uffatti bitatta maal jetta? Yaa na gammachiisas. Uffachuu si gammachiisa? An bakka bashannanaa iddoo bashannanaa nan gammachiisa. Uffatuma uffachuun na gammachiisa. Shoppingii giseen godhe hedduun gammada. Bakka kanaaf immas yeroo hedduu footoo kaatiin an jaalla. Of course. Footoolee hedduun jaalladha. Naaf baatis waan naa baatuuf hin jaalladhe. Okay. Footoon tun immoo siif baatee sirriidha. Ani illee sooshaal miidiyaa irratti yeroo hedduu nagaa. Yaa. Keessattuu karaa tiiktaakiin dhaqnitee oloo baata. Hayyee Filsan diyaaspooraa waamicha keenya kabajjee asii nu argamuu keetiif baddeessaa irraa kaatee dhufuu keetiif hedduu galatooma. Isinillee nasiin affeeruu keessaniif hedduu galatooma. Tole hayyee gara gaaffii keenya dabarra qophiidha. Qophiidha. Qophiidhaan hayyee Filsan yeroo jalqaba jaalala keessa seentu akkamitti jaalala keessa seentee jaalala san keessaa hoo akkamitti baate? Inna amma hoo maaliifi jaalalumaa hin barbaadu kophaan jiraadhettee maaliif filatte? Yeroon jalqaba jaalala seenu sooshaal miidiyaan waan seenu. Sooshaal miidiyaadhaan wal bartanii? Yaa sooshaal miidiyaan waan seenu soo gizee qaamaan dhufu immoo akka sooshaal miidiyaa san hin jiru. Lafarratti waan biraatti argite? Lafarra ka jiruu fi kaachirra jiru sun adda adda. What is the generation? Maal jechuudha lafar achi gubbatti argite fi lafarra argite garaagarummaan akkami? Xiqqoo umriidhaan. Dhiirummaan tun akkana fuula boqonnaa 10 qaban. Dhiirri kun fuula boqonnaa 10 qaba? Gilgaalota isaanii gizee dubbistee kana jetteetti haati dubbistee san kara boqonnaa lammaffarra siraa jijjiiran. Gizee boqonnaa tokkoffaa fixee jettee boqonnaa lammaffarra seenan. Boqonnaa lammaffas gizee jettee 3 gizee gilgaalota isaaniitti hojii kana hojii qabatte hornaffarra geesse namni humna ni fixata haa. Hai.
Maal boqonnaan dilleetti kan nalakko itti kun? Amaluma dhiiraati. Amaluma dhiiraatti boqonnaa hedduu kana qabaata? Amaluma dhiiraatiitu boqonnaa dila kana qaba. Fakkeenyaaf boqonnaawwan kana xiqqoo naa himuutti isaa amaloota dhiiraati irraa boqonnaa hedduu. Amma boqonnaan duraadhaa hasi garsiisu waan inni si garsiise argita. Yoo amma inni jechi gammadaa ta'ee si dhiyaate sanuma qofa arguu dandeessa. Habraa arguu dandeessu. Habraatis yoo tasirratti janajjanu ta'e san arguu dandeessu. Maaliif habraa ta'ee si dhiyaate. Sanuma si garsiise. Yeroo jalqaba si dhiyaatu nama biraatiin si dhiyaata. Nama biraatiin si dhiyaata. Habooda agartu kanaatu jijjiirama fida. So khaniin achitti harkaa ture sun na qofa malee nama biraan beeku. Nama biratti si naasa'u. Gizee qaamaan dhufu immoo hundi khaysaati jechuu dandeessa. Gizee biyya dhufu taani taantu taala. Hundi dhalummaan hundinuu ta'isaati jechuu dandeessa. Maali bakka dhalaan jiraattu turre? Gaafa sanaan maallatu jira khasaaqa. Ammaalachaa ture. Andi Ameerikaa namni jiraatu kamitti ammaalachaa ture? Achis ni ammaallatan bar. Hin beektu? Sakkasii anta kan deemne biyya keessa. Ni amma achitti ilaali. Kanuma asiinitu asii maallaqa keenyaan kafalanii doolaara santu xiqqisho ol kaadhansa. Okay. Sangaanyaa dhundhu gujee ol kaayyate gizee dhufe as dhalarratti. Battana. Facaas. Okay. Gaafa achi jalqaba si qofa jaalachuu ture si fakkeessaa ture. Laakiin immoo gaafa biyya dhufu taani taantu taala. Taani raffitaan. Fakkeenyaaf mee akkami dargiteeti waan kana namatu siinimoo? Namni naaf himee kanan jiru. Xiqqishoo afaan Oromoon ta'e Amaariyaan wal keessa laaqa garuu. Rakkoon qabu. Kana gizee dura wal barru inni Itoophiyaa ture. Achii dhufe Itoophiyaa ture. Asii wal barree. Kaza asii wal barreeti xiqqishoo ture sammuuda kute. Kaza gizee deemu boodarraa amataatti ta'e. Jalqaba footoodhaan wal barreetti. Achiiwutti wal barree as dhufe. Wal akka wal barreetti sammuuda dhufe. Sammuuda asitti oofifannee sirrii wal barree walii gallee. Samboda irra beekan jiraami amata khan deebi. Amata takkachi tureeti amata sadaffaa dhufe. Gizee amata sadaffaa dhufu khan immoo nama biraatee dhufe. Taraa kana diyaaspooromee dhufe. Diyaaspoora. Yaa diyaaspooromee dhufe. So beeka saayiboota khiyyaa beeka warra na dhihoo itti haasa'u eegale. Geelota makee jechuun hiriyoota kan keekaa dubartii kanatti haasa'u jalqabe. Kanatti haasa'u jalqabe. Yeroo isaan immoo isaanis kaanan dhoysanii. Yoo isaan na dhoysuu baatanii silkiin isaanii wal jijjiiram yeroo takka takka akka tasaatis ta'e. Chaat yeroo isaan wal godhan. Ni arga. So hanqa obsinu takka dhalaan ni obsiti. Hanqa obsitu. Kanaafis injeelaa gilgaalota isaati jechuunis injeereef tanaaf. Boqonnaa dila tokko qabanii boqonnaalee isaanii san gilgaaloonni kana. Gilgaaloonni dhalaalee inni itti haasa'u. Kana obsine gizee boqonnaa lammaffaa dhufe siddeebi'a. Okay, nama taqabbala. Lamin anaa fi isa kana hedduu jaalalaa jira waan ta'eef jecha. Numan taqabbala. Ammallee gizee amma boqonnaa lammaffaa kana fiixnee jennee gilgaalota dabre gilgaaloonni dhalaalee biraa biratti. Osuma akkas jennu sagaliin geenye dadhabeeqa. Saayila gaafa ga'ee kudhanaffatti irraa dhaabatte. Loogawutiin keessaa baate. Hayyee karaa maatiitiin wal bartan moo isa kana akkami? Moo ifuma keessaniin taftafitan wal bartan? Ifumaaf wal barre. Ifumaa batti batteettanii? Ifuma keenyaaf wal barre. Walii gallee turre hanqa bultii hunda yaadne jechuu dandeessa. Waa'ee bultii haasofitanii? Haasofnee turre. Ni akkami ilaala amma fakkeenyaaf namni tokko karoora wajjin qabaata. Karoora wajjin qabaata. Akka kaapiliitti jechuun fakkeenyaaf biyya illee yoo jiraanne karoora wajjin qabaate gara fuulduraatti inshaallah wal fuuna gaaf tokko yeroo hanganatti jaalalleedhaan hojjetorra jireenya jaalallee boyfriend fi girlfriend ta'anii hojjetorra yeroo hanganatti immoo at the end of the day wal fuuna ji'eeti namni karoorfata waan san karoorfatanii hin qabdan ture. Ni qabna karoora. Hayyee karoora keessan akkam ture? Amma amata lammaffaa inni achi ture sani gizee amata sadaffaas dhufe amartiidhaan waliin jennee turre. Alkidaanii. Hayyee. Saniif jecha dhufiinsiisaa. So amata dura inni achi ture sanu wanni kun keessa ture isa keessa kan achiitu godhu. Achuma gaafa jiru. Gaafuma jiru keessa ture. Achiitu godhu asirratti haatuun tun jechuudha. Keessa isaa ture maallaqni humna ta'eef.
humnatee fi keessa waan isa keessa dhokate san ni baaseef ni gargaare. Maalini kun nama kakaasa jirti. Hayyee. Ni gargaare. Nuti tanaaf maallaqa hin qabaatin. Hayyee. So gargaareeniiti anis rabbiin ifirraa harkii takkaa jiran anuma agarsiise. Ashi tole. Samboota harkee bakka boqonnoota isaa giseen fixu kaa ifadde dhiise anis. Amma amartii walii fi naa jettan. Kaayyoon dhufeefillee amartii siif fiduuf. Maatii dubbisaa ture gaafas. No dubbisna. Dubbisni. Amartii booda dubbisna karratti jecha. Karratti dubbisna walii galle. Geelota kan kee kana yeroo as dhufe as dubbisuu jalqabee kana osoo achi jiruu beekamu dhufee maqaa keetiin barate sirraa. Dhufee maqaa kiyyaan barate. Sirraan barate. Narraan barate. Hayyee. Narraan barateetuma waliif galan. Sirraan barateetuma jana jedhuu jalqabe. Nambara hunda narraa fudhate. Nambara isaanii. Ifmoo fudhate. Booti gaafa. Riili. Addu bateetis. Namni wal jaalataa ture wal janaa ture macarashra hamartiidhaaf dhufee qubeellaa waliif kaa'uuf gaafa dhufu immoo gaafa geelota kan keessa akkasitti lafa dhadhahus namatti dhagahama. Hayyee macarashaa akkam ture yaa dhufee ijoollee saayiboota keessa lafa dhadhahee maatii hojii wal beekan nafqa maatii ittiin teemi maatii beesiif teemi. Yaa beesi maatii xayyattiin beesiif. Eeshi. Xayyisaa immoo sirriina beekan. Hayyee. Xayyan beekuun. Kan kettiin hin duraa. Xayyattiin. Rabbi si baasee. Gaafa achi jiru san akkamii maallaqa faasii erguu tanaan qabsi kunuunsu ta'a. Haalaan naaf erga. Ayyuu. Yoo naan ergin akkamittiin beekaa akka jaalallee fayyate. Wanta xiqqaa yoo naan ergin beeku. Wayyaa erguu baasa dhufu. Ismee gaxaanaa meeqa erguu ture gaafas. Yeroo itti xiqqoo shogaammaa. Tooraalee 700 hanga homaa. Just yeroo tokkotti. Yeroo tokkotti ijoollee 700 fa'a. 700 hanga homaa. Sitti lafee dhugaa. Ayin isaa badee jira. Xiyyaa badee. Xiyyaa badee. Kan dhufeechitti siree godhiga. Ajaa'iba. Haa ta'uuti gamanumaan wanni kun barnootaas tahaaf dhalootaaf jennee yaanna. Dhaloonni waan kanarraa illee barachuu qabaata. Ayyee atis yeroo inni chiit godhuu isaa jalqabu achuma dhaabdee. Dhaabe. Maaliif ilma namaa kana godhe kanarratti damdameetiin jira. Maaliif humna irraa if deebisuutis ni qaba. Kana booda waniin dhiifama godheef itti deebi'e immoo kana caalaa miidhamuu danda'a. Kana caalaa miidhamta. Sanirraa yoo eenyuun anaana wanta na eega. Isa kana sooshaal miidiyaa wal bartan jalqabaawu. Sooshaal miidiyaa irraa wal barre. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hojjetu pilaatfoormii tiiktookatiin moo maali? Tiiktookaanii. Eenyu dura haa ijjeen? Isaan naanti. Wallahi isaan naanti. Haayi takkaanuun dubbanne. Guyyaa hedduu takka geeman hin taphadhaa geema kiyya sanarra dhufee giiftii naa kannaa. So nama giiftii sii kannu taatu thank you ni barbaachisa gaagzee fixxee baate. Kazaa follow back goote. Kazaa follow back hin deebisee. Achumaan haayi jechuu eegalee gizee duraatis hin dubbanne jala yeroo dila takka. Samboota gizee dila natta'u. Haayi hedduu boodaan hiiyyatee hin dhiqu. Qubee haafaa bichaa qofa keessatti. Hiiumatti. Guuttee hiiguutte? Ayitti dabalte? Jennaan bakka achumaan wal dubbisuu eegallee wal barree osumaa su'aa keessa walii gallee. Kazaa innis baatii 2-3 booda dhufe. Baddiisaa dhufee misi bira? Dhufe. Finfinnee irraa ka'ee machaaraa dhumugaa. Bakka biyya dila takkaa jira. Bookee hunda dhaqe. Bookee hunda dhaqe? Malumaa jecha? Karaa Finfinnee irraa hanga dhufu kanas? Hunda tabbasaatu dhufu. Adaamaayis Mataaraayis? Hunda. Maaliif makiinaan ta'e isaa ta'a? Makiinaa ifii foofa? Ifii foofataa achittis nama goora takka fudhatee ture. Asis dhufa? Ishi ni amma dhalootaan maal jettaan? Dhaloota fakkeenyaaf namoota biyya alaa jiran kana janan hin amaanamu taani moo maal jettaan? Alla nama naman. Walla nama naman. Feeggadhuman jaana. Miidhaaniif mi? Hedduu onnee guutuudhaan hin jaalatina. 50-50 kannaaf. 50 kannaaf 50 fudhadha. Yoo inni deemelee laashi? 50 suni isiniif humnataati. Hayyee yeroo inni akkasitti geelli tantee jaalatee innaa gaa warra biraa warra dhiisee yeroo inni akkasitti deemuu isaa argitu maaltu si dhagameeti? Inni isaa sanitti enjoy godhuu isaati. Enjoy godhuun isaa maaliif achitti hammallataa ture haa? Achitti hammallataa ture isaa adeertuu takka. Isaa asitti taatu lalaalee irratti enjoy. Ameerikaa taa'ee hammallataa ture? Hammallataa ture. Ameerikaa sammaalummaan himteera dhageenya gaasi. Hayyee? So akkasitti gizee as dhufu immoo lalaalee irratti enjoy taate dhalas taasii tana maallaqaa shawwataa
Shawadama. Wayne ayye tahuti hedduu galatoomi firsan nuti si barnoota irraa fudhatan jennee yaadna ijoolleen keenya dhiirri baay'ee jira baay'ee dhiirri akkanatti biyya ala qofallee ala diiyaaspooraa ta'anii warra turan qofallee miti isaan nuu sababa qabani warri biyya keessaatti illee warri dubartii takkaatti ifin amannee jira dhufanii taan lafa dhadhahu dubartiin tun ammoo daftee onnee guutuu namaaf kenniti akkamma isiin cabxe kanatti warri kaanis cabuu danda'ani. So dhaamsa dhaamteetti 50-50 kennaaf tanallee awwaallee hin jiru dubartoonni garuu akka dubartii wal beeytanii maaliif 50-50 kennaaf yoo hin jeen 50 kennitiif mucaan sun zaayiraan kasii jaaltu yoo ta'es booda isaafis miidhata. Izee hara dhugaa dhufan dhibba kannitiif qa. Akkam beekti. Haraan dhugaa ni jira. Akka namni dhugaa kan akkam beekta. Haraan dhugaa bultiidha. Haraan dhugaatti bultii qof beekta. Haraan dhugaa. Egaa hordoftoota kiyya turtii bareedaa barumsallee qabu dabarsaa akka jirtan homaa shakkii takka illee hin qabu. Turtiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Ani bultii hin deeggaru. Dhala heerumaadhaa fuudhaa hajuu hin deeggaru. Maaliif akka heerumuu fi fuudhuun qoy wal fuudhaa fi wal heerumni heera haawaa adami ati akkamitti hin barbaanne? Ani fedhu. An fuudhus hin fedhu heerumus hin fedhu. Maaliif? Kana fuudhaa fi heerumni kun amma dhalaalee takka yoo dhageessee jiraate harmallaa jaaniini. Ahaa. Isiisan bultii keessa seentee baateeti harmallaa jaanii. Sibgale? Okay. Izee harmallaa jaanii sammoo isii wanti dhagayamu jira. Izee namni harmallaa jeen? Harmallaa jeen. Harmallaan sun akkana fakkaatutti an kabaja. Kabaja. Maqaa kabajaati harmallaan? Maqaa kabajaati. Eshi. Akka kiyyatti? Tole. Maqaa kabajaati maaliif intala san kaa bultiin itti toltee bultii san keessaan baan. Yoonuma itti jallattee baati. Waan wayii itti dablan? Sanumaaf baate ilmaan guurrattee habaatuu fi jiruun isii itti toltee isii kunuunseeti. Isii miinaanii waan barbaaddu dhabnaan baati bultii san keessaa. Bultii san keessaa. Izee baatu immoo if dandeetiin jiraadha jette. Harka isaatiin eeggadda harka isiitiin eeggaddan jette. Isiin sun deeggaramuu qabdi malee harmallaa jaamuun hin qabdu. Ati harmallaa maqaa jiru sun dura dhaabbatta? Of course, ani duran dapat. Anumati yaafuun hanga ligaafa harmallaa jaan xiqqoo arraba waxaa jeessatti fakkaata. Amma akka isaanii kana ilaalee gizee takka maqaan tokko akkan taane baati jaatti Oromoon beete. Okay. Maqaan sun namumaatu adda akkanatti godhe. Malee akka single mom jaanii na fakkaata. Single mom moota warra jaansani. Single mom? Akkas jechuu haa. Maaliif takka bultii seentee baateemi single mom jaamtu jechaa isii. Malee harmallaa jaamuun qabaatu. Harmallaan jaamtu. Single mom. So sanii jecha. Sugar mommy no. Sannee fokkota. Maal garaagarummaa isaa? Sanii amma ummaanti single mom taateen na guddiste. Okay. Ummaanti gisee na guddistu single mom. Single momoonni kuni if kabachiisiisaniiti mana kabachiisiisanii ijoollee isaanii kabachiisiifatan. Sugar momoonni kun immoo if tuffachiisanii ijoollee tuffachiisanii mooraa isaanii tuffachiisan. Fakkeenyaaf mee akkamitti? Amma single momiin tuni ilmaan qabdi. Ha jiraattu tokkoo fi tokko ilmaan isiitiif. Okay. Malee waan biraa waan jiraattuuf hin qabdu. Siif gala? Amma sugar momiin tuni immoo kan jiraattuuf waan tokkoof tokko qofa. Faayidaa isii qofa. Ilmaan xixiqqaa ilmaan isii ga'u naqatti itti haasoyti janatti. Ijoollee xixiqqishoo jecha. Hayyee. So ijoolleen tun maal jaaniin jecha akka sugar jaaniin kanatti single mom isaanis sugar mom. Isaanis sugar mom janiin. Isaan kun warra if tuffachiisee mooraa isaanii tuffachiisee ilmaan tuffachiisee jecha. Okay. Maaliif ilmaan isaanii sun waan itti dhagayamu jira. Amma akka single mom na guddiste takkatti kabajaan na dhagayamu. Harka dhalaatiin guddatuun qiyya. Isiidhaaf kabajaa guddaan qabaaf. Akka nama harka dhalaa guddatetti. Maaliif kophaa isii akka haadhaa, akka abbaa, akka adeeraa, akka eessumaa, akka obboleeyyanii taateen na guddiste. Waan inni isiidhaan jijjiiru waan hin qabu natti hin fakkaatu. Warri sugar maamota san immoo ijoolleen isaanii itti affarti. Itti qaanfatti. Hedduu itti qaanfatti. Ummaatii yaa jettee himuu isiitu afaan guuttattee hin dandeessu. Maaliif gochi isii haadhaa sanii miti gaa. Xiqqoo gochaadhumarraa bahe. Gochaadhumarraa bahe. Okay. Hayyee. Ati yeroo dubbatu seenaa kan kee ummati yaanna guddiseetta. Akkami ummanti yeroo haadhaas abbaas taatee si guddiftu
Akkam ture seenaan? Nama abbaan kiyyeeffatu irraa amata 5 Maayyee eegatu. Gizee kana ta'u immoo yeroo san sii waggaa meeqa fadde? Anaatu waggaa meeqaati amata 13 12 amma waggaa meeqa fadde? 16 amma waggaa 16 amma 16 ganaa 17 illee guunne jechuudha. Hayyee haa ta'u. Amma 16 anaatu amatu 14 13 keessan jiru ture gaafa san. Sani isiin akkasi kophaa isii kana guddiste siin jeefimmoo akka waa hundatti ansaas inta adeerota kiyyeefirratti if madditti nagarre. Adeeran kiyya. Walaa haboo adeeraa namoota akka if madditti nagarre. Beektuun. Beeku. Kan hin beeku sa'a sanitti ummaati yetakkitti. Maaliifis silaa haa beekuu dandeessu. Adeerri tokko dhufee an adeera kan keeti gizee siin jee beektaan. Yoo siin hin jeen hin beektuun. Haboon takka dhuftee an habootan teeti yoo siin jee beektaan. Ani achitti hin beektuun. An uummatii bakka kana guddiste alaa kulli uummatii haqa hunda haqa adeeraa haqa eessumaa haa adaadaa haa haboonta kanarraa qabdu isii akka haadhatti akka abbatti kophaa isii kophaa carraayixee galgala deemaa rooba halkan akka dhalaa taatee rooba aduu keessa daleeydee ijoollummatii tanarraa wanta akkan irratiin ijoollummatii tunnaafaa guddattu hojjetu. Galee anummatii waan jijjiiruun hin qabu wallaahi. Siif maali uumante? Jiruuti guututti hanqa dhumaa hanqa isii lubbuun jirtu hanqana lubbuun jirutti waa hunda kiyya uummatii. Akkamitti ibsita? Addunyaa jeetiin isii ibsa. Uummantii. Maaliif addunyaa tana keessa waa meeqa jira kufaatii ka'umsa. Hundi uummatii yaana. Saan kufes tana maddii jirtu isii saan ka'us tana maddii jirtu isii. Madditi isuma agarta? Isuma arga. Maaliif namni amma gizee ati kuftes lafatti harkasiidha. Footoo sii kaasaa? Gizee ati kaates immoo waan qabdu saniif jecha ka'eet harkasiidha. Sii galee kufiinsi hankeetis ka'umsi hankeetis namaaf wanta miti. Kufiinsi hankee uummaatan teetiif itti dhaga'ama. Ka'umsi hankee sii gammachiisa. Sii galee namni keenya kun immoo amma akkasii wantarra hin jiran. Limooriin isaanii akka duuba yaadu jirtu takka gartee. Shogora duuba. Hara duuba. Akka nama baratee sanitti yaadutti hin jiru. Maaliif yoo jettee amma fakkeenya dhiiruma keenya irratti haa fudhannu. Harka gaddeebanii osoo waan takka godhachuu danda'anii deemanii harka saayibaa eegan. Harka saayibaa fi eeggatan. Harka saayibaa. Akkam jaan seetee caata gabaa shullu nagarnoo jaamarra. Kajimaa nama firu. Kajimaa siif bitu inni waa hundaa. Maaliif fedhuhaati inni sunaatu sirri waan fedhaa godhu sirri inni kophee takkaasii garagalchuudhaaf si kiiloomeetira meeqa jiru siyaama kophee san garagalchisiin jaa. Garagalchisiin jaa. Gara galchisiin jaa. Ka'ee garagalfatuu ni danda'a. Garuu atiin koo garagalchisiin jaa. Maaliif waan jimaa siif ta'eef qofaaf? Yoo fedhee si ergata faadha. Rooba keessa si ergata. Amma gizee laayivii seenu arraboota dilee tokkoon jala dhufa. Ati gizee laayivii seenu komantii jilaa isaa rabsisan maal jettaan? Waata kan jiru. Ishmi san keessa arrabni haalaan si aarsee beekuun. Harmalla. Harmalla sin jebe ha? Njee naan jee. Nee kam sin jebe? Harmalla. Hayyee. Maaliif inni waan nan beeneef naan jee. Sigalee silaa na beekee naan jiru. Anu kan tokko heerumanii humiti. Inumaatu heerumuu fadhu. Inumaa'u? Inuma heerumuu fadhu. Saniifi nan beeku silaa na beekee harmallaa naan jiru. Ati jireenyaan kee hangaa fi guutuu kophaa jiraachuuf karoorteerta. Maaliif? Eenyu amantaa? Dhiirti amanamtu hin jirtu. Dhiirti hundi jiitara. Hattuudha jechuudha. Hattuudha hundi. Kan rabbi parsantii dhibbarraa parsantii 3 qofa akka jirtu. Sadeen sun kan rabbi sodaatan. Parsantiin 97 hijibtuu fi hattuudha. Dhiirri moo? Dhiirti. Hayyee. So isaan sanii yoo ammaan dhiirti ciitee hin gootu naan jettani anummaan tiyya dubraan isiniin jira. Cirraashuma hoo? Cirraashii dubra ummaan tiyya sagal laltee dubra. Dhiirti ciiti hin gootu hin jaamtu jechuudha? Hin jaamtu. Fakkeenyaaf amma namni durriyyee bakka laxatti kajee durriyyee laxatti kajee kan nagaa jiraata. Garuu immoo nama rabbi sodaatu illee ta'ee xiqqoo amala hin qabne jira. Miti. Saniitti nama nuwa. Dhiirti afaanii baastee ciit godhuu baatte callistee ol netti ni gooti. Sigala? Callisteetiin siinjee ol netti ni gooti ciit.
Saniif jecha ani nama rahaafadhu. Cinqamu filsan eessatti deemte filsan eessaa baate filsan maaliif akkana godhe filsan hin danda'u. Akkasiin jedhanii barbaadan. Hin barbaadu. Ifiin hin jiraachuu fadha. So yooniin heerume immoo waan kana narkadhu. Chaansiin akkatti itti wanta jiru kana aan tiraavilee hedduun jaaladha. Addunyaa tana guutuurra deemuu fadha. So gizeen addunyaa tana guutuurra deemuu dhiirti taa'ee gaati deemii laasis deemii naan jiru. Maaliif deemta achi maal dhaqxaa maal deemta? Maaliif saani ciqicidii san taatuun fadha. Ati uumamaan fakkeenyaaf namni dubartiin takka yeroo lafaa kaatee bakka ani baradha yeroo kanatti barumsaan fitta wayii immoo hojii akkana kanaan hojjedha. Gaafa namoo umriin jangana geesse gaa'ilaan jaara bultiin jaara mana kiyya uffadhee bultii kiyya uffadhee ilmaan horaati. Ati immoo kana keessa hin jirtu. Yeroo duraa ture anis akkuma namatti yaadu ture. So kiyyaan sun dhufee amree akkasii garagalche wajjin garagale anis. Atis garagalee. Bakka maaliif hin barbaachisu gaa dubartiin takka mataa isiitiinu waan fete godhachuu ni dandeessi. Humna itti godhattus ni qabdi. Innaata hagar nacha jaa. Dubartiin takka biyya akka biyya ilaalamti. Waan dhiirti kudhan godhuu hin dandeenye dubartii takkaa godha. Aqlii qabdi jaan dubartiin. So humna san osoo qabnu humna san immoo hawaasaan nu keessa gadajjeese. Maaliif dubartiin takka dirqama 12 fixxee teessee jaarsa eeggatu qabdi siin jaan. Jaarsa isiin eeggattu san yoo maal qabaa amma diiyaaspooraa yoo jaanii diiyaaspooraa dhufa maal qaba jaanis wanta eegalan. Biyya alaatii dhufe akkana jennaan gaaffii takka hin qabu. Maarii isii lafa kaayee gargaarsa lafa kaayee sargii isii godhii fufraddu deemu. Garuu kalaa irraa laallamuu qabu inni eenyudha. Kan booda innummaan kuni garatti godhee kuta. Olfeessee silkii isaanii cufata. Eenyu eessa jaanii barbaadan. Bakka itti barbaadamuu qabu. Manna shayiloo madara shayiloomsu. Kutee jira gaata kutatee. Garaa guutee tabiraatiin kuteen. Kutee. So gizee amata dhufus tabiraa fuudha. Sanis akkasumas darbee. Sanis akkasumas disee deema. Maali shankoora nyaata nama shankoora nyaatu. Saniif jechaan siin jeelaa dhiirti nama namtu keessaafu inumaa tabiyyaa diisiyuu tabiyyaan qabdu akka hin qabneef cufiisee isaanii. Tabiyyaatti deemu namtu. Isaan numa dhiisiyuu farda isaan warra biyyaa kana farda furadhu farda akkana akkasii cufaa isaan maaliif fiicharan qaban maallaqa hin qaban wanta kan qaban. Maallaqa hin qaban jette. Ati amma qoy dhiirri maallaqa hin qabne siif maali akkamiin ilaalta? Dhiirti maallaqa hin qabne anaaf fardumatti ilaala. Dhiirri maallaqa hin qabne? Farda. Yaara wayini. Dhiirri maallaqa hin qabne anaaf farda teessa? Maal jechuudha qoy feessan? Farda jechuun immoo fardii fuula dura malee karaa biraa ilaalu qaba. Way ajaa'iba. Farda gizee jaa'uun kana inni akkanuma deemu jira jecha. Akkanumatti? Akkanuma qaxxee maallaqa argachuudhaaf yaalutti hin jiru. Wanni inni itti yaalu jiru sun dhala. Dhala? Dhaluma yaalu jira. Osoo maallaqa hin qabaanne? Osoo hin qabaanne garaa qullatti jecha. Fakkeenyaaf nama yeroo osoo maallaqa hin qabne jaalalti faan qabdu kanatti. Maraataa fayyaa fi injuu tokko agartee ni beektaa? Akkas isaan sun. Ani amatu warri maallaqa hin qabne maal jamna? Farda jamna? Farda jaamtan. Please. Arre keessumaaf si finne jechuudha bakka. No. Dhugaa xiyya bar. Namni amma dhalaan takka tiriitii feeti. Tiriitii san godhuuf immoo maallaqni dirqama si feesisa. Dhalaatan tiriit godhuuf. Tiriit godhuudhaaf. Kunuunsuudhaaf. Kunuunsuudhaaf maallaqni dirqama si feesisa. Yoo maallaqa san hin qabaanne immoo haqa bulu dhufee si harkaa fuudha. Akka cululletti. Akka cululletti. Maaliif isiin sa'a san amma fakkeenyaaf ati maallaqa hin qabdu kan maallaqa qabu yoo dhufee cabsaa seenuu hin dandeessa. Maaliin seenta? Hin dandeessu. Maallaqa hin qabdu haa. Sanboota inni si harkaa fudhate moo fudhan? Fudhate. Fudhate. Dhume. Uummata ta'e jecha takkaan ibsime. Uumaan tiyyaa fa'anaa fi jireenya kiyyaa lubbuu tiyyaa dogongora kiyya ibsituu tiyya. Haati tiyya. So beeni wallahi taadhaa tana jechuun linatti hanqata haadha tanaan silaayin dandee yaani siidhaaf samiirratti hunda bakka godhettas na jira haadha tiyyaaf bakka guddaan irraa qabdi so qooda dhiirti sirratti hin dabarre abbaa malees guddiste waan bakka dhiirti ni gooti jaaniin eeggamne takka isiin godhaan guddiste halkan sa'a 9 sa'a 10 poolisiin tumamaa keellaa meeqa guutuu
arrabsamaa arrattufamaa nu jecha garuma ilmaanii kana guutuuf jecha waa meeqa gooti sigale anaafummaan tiyyaa jireenya kiyya guutumaa guututti. Abshir Rabbi umurii isaa dheeressu. Maal godhuu fi yaaddamee osoo maal fa'aa gootiif sitti tola? Maatiyaaf. Akkanatti akka dhiiraatitti taatee gaafa isiin wanta silaa dhiirri godhee ilmoo guddisuu gaafa isiin gootu tahaa isiniif jecha jireenyuma keessa kan jiruuf bor akka isaan harka nama yeelan qabanne bor akka isaan ilmoo abbaan qabne ja'anii bakka argan dhaabbanne nama harkaan hin taane harkatti akka isaan hin kufne akka takka boontii dhiira kamirraa hojjettee akkanatti dhiira tan akka qalbii laaltee jiraattu namni si duuba jiru isiidha. Kiillarratti akkasitti akka dhiiraatitti faa kabalamaa gaafa wanneettu akka inni kamti galata isii fahamee akkamitti faa osoo galchiteessu. Namni isii ammaara cinaan qabu tokkichi teessisee nyaachisu. Miqa taa'uu qabdi. Amma isii teessisuuf immoo hin qophee. Dalagaan harka daniin dalaga. Taffee deemaan ta'an isummaan naaf taa'uu qabdi. Maaliif dadhabdee jirti gaa? Ni dadhabaa ilmi namaa? Of course. Ilmaan sagal jechuun immoo safaadhaa miti. Qalbii miti. Sanuu dhalaa torba. Dhalaa torba guddisuu namas. Sabi. Fedhiin tokkorra wanta haa hundaatu guuttee fi soo dhiiraa jira. Faataa wallaa. Abshir. Ammaatiyaa hin beekne wallaahi. Anaaf isin bakka guddaa na biraa qabdi. Abshir bakka. Namu gisee waa yaada kana kaasee miirri inni jijjiirama. Ni nu badda miirris naaf gala umrii siifaa dheerattu. Bakka hanga dabares hanga kanuma kana fuulduratti silaan kafallu jazaa isaanii. Ciraash kafalu osoonii fi osoo halkanii guyyaa akkanatti ruumii kana gubbaa miilaan oofne wallaahi parsantii shaniin kafalluun. Garuu immoo dadhabanii yeroo jiranitti nu biratti akka miidhamnee qofaa nu biratti akka hin guddamne nuti arrabmoo bakka isaanii haa buunu argitee isaan bakka isaan gaafa san akkas ta'a turan biyyaans parsantii shanis yoo ta'e haa boqochiifnuudha. Hayyee hordoftoota kiyyaa gaafii keenya turtii guyyaa araan tana gara dhumatti gargalchinee jirra. Isinis hanga ammatti nu wajjin akka jirtan shakkii takka illee hin qabnu. Akkuma jalqaba isiniif dhaame viidiyoo tana jajjabeessaa miidiyaa keessatti jajjabeeffachaa akka nu wajjin jirtan shakkii tokko illee hin qabu nu wajjin itti fufaan isiniin jaa. Amma gaafiin keenya gara dhumatti deemaa waan jiruuf gaafii takka filama gaafanneeti wal geggeessinaani. Hayyee filee. Hayyee. Mee dubartoota ati silaati iyyaan heeruma itti deemi? Ni heeruma. Dubartoota gara fuulduratti heerumaniif maal dhaamta? Amantii. Jaarsa keessan amanaa jaarsa keessan isin amanu. Jaarsaaf amanamaa? Amanamaa. Inni waan fedhe godhus irra dabraaf. Isin cheating godhinaadha? Of course. Maaliif dubartirraa waan fakkaataadha? Cheat godhuun dubartirraa ni eeggamu irraa isin bariitu. Like dhiirarraa ni bareeti jechuu xiyyaa miti. Isas irraa isin fokkota garuu irra caalatti isirraa fokkota. Okay. Gizee amma heerumtee gizee heerumtu. Saayiba sinfeesisu hadhiiraatis ta'e girlfriend no boyfriend best friend maal kan watak kana bakka jaarsa kan kee qofa akka walii galatti sagantaan keenya gara xumuratti deemtee jirti xumurarratti filsan yaadaa fi ilaalcha qabdus yoo qabaatte haa ibsitu mee walumaan dhageeffanna. Firaa miidiyaa waa hedduu takka irraa baranittanii anis waa hedduu takka irraa baruu ture. Arrammoo ana keessummaa godhee na feeru isaatii fi hedduu galata guddaan galchaa fi osoo Firaa miidiyaa subscribe godhaadha hedduu wanta jaanii jajjabeessaadha qaxalee jajjabeeffamuu qabu inni nu mataan isaa jajjabeessaan isiniin jaa ani isaa wajjin jira isinis